kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala madda walaaboo miidiyaa kun madda walaaboo miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduudha jalqaba irratti hanga footootuutiin isiniif eegalla chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna kanneen maatii chaanaala keenyaatiif haaraa taatan maatii chaanaala keenyaa tahaa isiniin jenna hamma dhumaatti hin faana turaa jalqaba irratti hanga footaan isiniif eegalla. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed mootummaa ida'amuu irratti xiyyeeffachuudhaan hooggantootaaf leenjii hubannoo cimsituu laatii kan jirudha. Israa'el Itiyoophiyaan COP32 keessummeessuudhaaf filatamuu ishee gammachuu itti dhagahamu ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksisanii kan jiranidha. Bankiin biyyoolessaa Itoophiyaa ala ergitoota biyyaa waliin marii bal'aa taasisan. Hojiilee qulqullina dhaabbilee fayyaa fooyyessuuf tajaajila fooyya'aa kennuu dandeessu irratti hojjetamuu akka qabu Dr. Maqdas Dhaabaa eeranii kan jiranidha. Pireezidaantiin Vilaadimir Puutiin har'a ergama addaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp waliin marii murteessummaa wal mari'achuuf akka deeman dhaga'ame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya hamma dhumaatti hin faana turaa nu hordofaan afeerraa keenya. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee fi dameewwan kamuu akka safartuu raawwii hojii fi galmaatiin hubannoo namtolchee fayyadamuu akka qaban cimsanii dubbatan. Ija mootummaa ida'amuutiin guddina dameewwan yaadota ta'uudhaas ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed leenjiiwwan hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa irratti kaasaniin tokko dameewwan dijitaalaa ta'uudhaas kan ilaallatu ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed dameewwan dijitaalaa hojiiwwan hunda walitti fiduudhaas kan himan hoggaa ta'u waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa baankii moobaayilii fi akkasumas mala kafaltii ammayyaa babal'isaa jiraachuus himanii kan jiranidha. Akkasumas hubannoo namtolchee fi akkasumas saayinsiiwwan haala jireenya dhala namaa fooyyessaa ta'ee fi hojii fi yaada dhala namaa jijjiiruudhaaf akka ta'us ibsanii kan jiranidha. Teeknooloojii fudhachuu qabna jechuudhaanis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hubannoowwan namtolchee humna oomishaa fi akkasumas hirmaannaa seera uumamaa irra deebi'ee barsiisa akka jirus ibsanii kan jiranidha. Dandeettii biyya keessaa waraqaa eenyummaa biyyoolessaa faayidaa paaspoortii masooba baankii moobaayilaa fi akkasumas mala kafaltii ammayyaa fi tajaajila dijitaalaa gumruukaa fi galii akkasumas sirna odeeffannoo bulchiinsa faayinaansii walitti hidhuudhaan misooma babal'isaa jiraachuu kunis cimeetti fufuu akka qabus eeran. Dameewwan adda addaa hangam hubannoo namtolchee fayyadamaa jirra kan jedhuu fi kunis xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjetamuu akka qabus eeranii kan jiranidha. Hojiiwwan kamiifuu teeknooloojii fayyadamuun akka barbaachisu ta'uu eeranii badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf teeknooloojiiwwan adda addaa walitti hidhuun dirqama ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ministeerri muummee yaada galma tokkoo kan jedhanii ibsan keessaa tokkoon tokkoo magaalattii tajaajila burtuuwwan tokkoo masoob jedhamuudhaan kan beekamu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Imammata waraqaa eenyummaa biyyoolessaa parsantaa 100 guutumaan guututti galmaan ga'uudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'us eeranii kan jiranidha. Kanaafuu caasaawwan bulchiinsaa hundi cimee hojjechuu akka qabus eeran. Inisheetiiviiwwan kooriidara miiliyoona 5 hojiiwwan baay'ee murteessaa ta'e hojjetamee akka tures eeranii kan jiranidha. Jalqabni kunis parsantaa 100 milkaa'uudhaas danda'anii akka jiran eeran. Dhaabbilee fi dameewwan tokko tokko isaanii keessatti hubannoo namtolchee hangam fayyadamaa jirra kan jedhuu fi galma ga'uu keessatti hojiiwwan ciccimaa hojjechuu fi itti fayyadamuunsi hubannoo namtolchee artificial intelligence yeroo hin guddanne jijjiiramaa fi akkasumas walitti hidhamiinsa yaadamee dhufuu akka danda'us eeranii kan jiranidha. Kalaqaa fi saffisa qulqullina hunda galeessaa akka ta'e kunis calaqqee biyyattii akka ta'es eeranii kan jiranidha. Hojiileen qulqullina dhaabbilee fayyaa fooyyessuu fi tajaajila fayyaa fooyya'aa kennuu dandeessisu hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa dubbatan. Ministeeronni dabalatee hooggantoonni ol aanoo naannoo fi godinaalee piroojeektii misoomaa adda addaa naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo magaalaa Kamiseetti hojjetame daawwataniiti jiran. Daawwannaa kana irratti ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adde Caaltuu Saanii, ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa fi Daarektarri ol aanoo bulchiinsa nageenyaa fi niitoorkii odeeffannoo Tigist Hamdii akkasumas hooggantoonni olaanoo naannichaa fi godinichaa argamaniiti jiran. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa akka jedhanitti hojiilee qulqullina dhaabbilee fayyaa fooyyessuu fi tajaajila fooyya'aa kennuu dandeessisu hedduun hojjetamaa jiraachuu eeranii kan jiranidha. Daawwannaa kanaanis dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila fooyya'aa hawaasaaf kennuudhaaf sadarkaa hundatti hojjetamaa
hojjetamaa jiraachuudhaas bu'aa gaarii argisiisa jechuudhaan hubachiisanii kan jiranidha. Misooma koriidaraa miidhagina magaalaa qofaaf osoo hin taane fayyaa hawaasaa fi bu'aa olaanaa buusaa jiraachuus dubbatan. Naannoo Amaaraatti bulchaan bulchiinsa godina addaa Oromoo obbo Ahmad Ali akka jedhanitti ijaarsi bu'uuraalee misoomaa jiraattota magaalaa Kamisee fayyadamoo taasisuuf godinicha keessatti hojjetamaa jiraachuu eeran. Piroojeektii mana jireenyaa namoota harka qalleeyyiif hawaasaaf ijaaramee fi misooma koriidaraa babal'ina hospitaala waliigala Kamisee fi piroojeektii misooma biroo daawwachuu isaaniitis ibsanii kan jiranidha. Israa'el Itoophiyaa COP23 keessummeessuuf filatamuu ishee gammachuu itti dhagahame eeran. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saari'aan Itoophiyaan bara 2027tti yaa'ii haala qilleensaa COP23 qopheessuuf filatamuu isheetiis ergaa baga gammaddanii eeranii fi kan jiranidha. Ministeerri ergaa isaanii dabarsanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Xaamotos waliinis bilbilaan yeroo mari'ataniitti eeranii kan jiranidha. Ministeerri dhimma alaa lamaanis hariiroo biyyoota lamaanii fi akkasumas dameewwan ittisa poolisii fi akkasumas kallattii misoomaa fi kanneen biroo irratti tumsaan waliin hojjechuudhaaf kan qophaa'an ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saari'aan hariiroowwan seena qabeessa Israa'el fi Itoophiyaa gidduu jiru daran cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu eeranii kan jiranidha. Keessumattuu Itoophiyaa fi Israa'el hariiroo waggoottan dheeraa qabduun daran kan cimsamu ta'uu eerama. Haaluma kanaanis fuula duraafis roga garaagaraa irratti guddina biyyaatii fi misooma diinagdee adda addaa irratti waloon kan hirmaatan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Bankiin biyyoolessaa Itoophiyaa ala ergitoota biyyootaati waliin marii taasisanii kan jiranidha. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalany maallaqni ala ergan irraa galiiwwan argamu biyyattii akka dhufuu qaban ala ergitoota Itoophiyaa waliin marii bal'aa taasisanii kan jiranidha. Marii ala ergitoota buna, salliixaa fi akkasumas fuduraalee waliin taasisaniin kanaanis kuufama sharafa alaa Itoophiyaatti eegamuuf akka galii taasisaniis ifamsanii kan jiranidha. Yeroo barbaadame keessatti keessumattuu shoora olaanaa gama hundaanuu taphachuu akka qabanis eeran. Iyyoob Takkaalany tarkaanfiiwwan raawwachiisummaa hojiirra oolchaa jiru daran kan cimuu fi dameewwan dhuunfaa irratti waliin mari'achuuf kunis filmaata ta'uudhaas ibsanii kan jiranidha. Kunis baankiiwwan rakkoowwan walitti hidhamiinsaa furuu fi akkasumas wal simsiisuuf cimsee kutannoon kan hojjetan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Itti dabaluunis baankiin qaamni kamuu itti gaafatamummaa isaa bahachuu akka qabu ala ergitoota hojjetamaa jiru sirriin hordofuu fi amantummaan sirna hooggansa sharafa alaa irratti jabeessuu akka qabanis eeranii kan jiranidha. Keessumattuu mootummaan gibira biyyattiif kafalamuu qabu xiyyeeffannoo addaa ittiin kanneen waan jiruuf kunis seera qabeessummaa taasisuun barbaachisaa ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Puutinii fi ergamtoonni Tiraamp mariiwwan waraanaa Yuukireen irratti taasifamaa jiran Moskootti wal ga'uudhaaf pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin kibxata har'aa ergaa dabarseen USCN Istaanbul kon waliin Moskootti kan wal argan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Kun immoo ergaa White House waraana Yuukireen dhaabsisuudhaaf waliigaltee irra gahee ta'uun abdiidha jedhanii akka jiran booda akka ta'es eeranii kan jiranidha. Gorsaan dippiloomaasii alaa kan ta'ee fi soddaan pirezidaantii Tiraamp Jardan kana irratti kan hirmaatu jedhamee kan eegamu. Waliigaltechi Moskoo kunis kora Florida Ameerikaa Yuukireenii fi angoota USA guyyoota lamaaf tursiifaman booda walgahii Florida ture irratti Koonii fi Kushner karoora nagaa USA'n baaste caalaa Raashiyaan loga jedhamee ilaalamaa kan jiru akka fooyya'us ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Pirezidaantiin Yuukireen Vladimir Zelensky mariin ture kan kana jedhu jechuudhaanis garuu ammallee dubbii jajjabduu dheeraa kan jiranidha. Marii Raashiyaa waliin taasifaman keessatti dhimmoota daangaa Yuukireen hunda caalaa ulfaataa ta'us Zelensky'n eeranii kan jiranidha. Pirezidaantiin Zelensky'n waraana Raashiyaa waliin dhaabuudhaafis dhimmoota Yuukireen dursaa kennuun walabummaa biyyattii fi wabii nageenyaa mirkaneessuu ta'uudhaas dubbatanii kan jiranidha. Dhimmoota daangaa hunda caalaa ulfaata jechuudhaanis Zelensky yeroo Raashiyaa Yuukireen daangaa ishee gama bahaatiin naannoo Donbass
amma to'atamee jiru kana dabarsitee kennite gochaa jirtu jechuudhaanis eeran. Kiyev garuu kun gonkumaa hin ta'u jechuudhaanis eeraa kan jiranidha. Zeleniskiin akka jedhanitti yeroo pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron waliin Faarisitti wal arkaniin wayituma Macron waliin wal argan kanatti Zeleniskiin biyyoota akka UK, Jarman, Poland, Xaaliyaan dabalatee hooggantoonni Awurooppaa wal arguudhaaf waamicha akka barbaadanis taasisanii kan jiranidha. Kunis gargaarsaaf ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Gareen Ukrainii fi USA irraa ta'e ammoo waliigalteen guyyoota lamaaf Flooridatti gaggeeffamaa turu kun kan waraanaaf xumuraa ta'uu kaasanii kan jiranidha. Karoora nagaa kanaan dura Raashiyaan loga jettee kaaste keessaa irra deebi'uudhaan kan ilaalan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Itoophiyaan waggaa 22 booda waancaa Afrikaatti deebitee kan jirtudha. Gulaallee waancaa Afrikaa zoonii seekaaffaa har'aa taphatameen sadarkaa Keeniyaa waliin taphataniin gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi goolii 3-2 injifachuun waancaa Afrikaatiif darbuudhaas mirkaneessanii kan jiranidha. Tapha istaadiyooma Abbabaa Biqilaa Finfinneetti taphatame kana irratti gooliiwwan injifannoo Itoophiyaa Daawit Kaasahuun, Biniyaam Abrahaamii fi Buruuk Iyyalachoo galchanii kan jiranidha. Itoophiyaan taphicha injifachuu ishii hordofuudhaan Tanzaaniyaa fi Yuugaandatti aanuudhaan biyya baha Afrikaa irraa sadaffaa waancaa Afrikaa umrii waggaa 17 gadi bara 2026 Morokkotti qopheessituu irratti kan hirmaatu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Maqaa maasootiin jaldeessa diimaa jedhamuudhaan kan beekamu gareen biyyoolessaa Itoophiyaa waggaa 22 booda gara waancaa Afrikaatti deebi'uudhaas gammachuu Itoophiyaanota hedduus ta'u eeraa kan jiranidha. Keessumattuu tapha waggaa kana taphate keessatti injifannoo garaagaraa galmeessaa kan jiru hoggaa ta'u injifannoowwan biyyoota garaagaraa wajjin taphateenis haala gaariidhaan argisiisa dandeettii isaanii hedduu argisiisanii akka turanis eeramaa kan jirudha. Oduuleen guyyaa har'aatti walitti sassaabamanii kan fakkaata otichaan keessumaan akka Aanisu Ahmadii hamdumaatti ilfaamtuu keenyaaf galanni keenya guddaa isin jenna. Chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa.